misoma Oromia boro inagdente zeso walin hairero Dudati debene misoma de garro badari na walo ya ijarro Urufrako hama urmani sanoma irana de garro rajajila lamma urmoni re saba kotoban sanoma irana tunsinu rajajila lamma rajajila lamma tumsa ubaluma rajajila lamma rajajila lamma mananit awwalkee jira bakka cabee jira gariti taa'uun qab gariti jedhuun qab gariti hirkadhuun qab maatikii waliin akka malee gargalaa tur gaafa mootummaan dhufee man siijar naan jedhan dhugaalleen jen ammallee isanii cufa namna bireeji waaqisan biraa iju ani waan dhibe waan jedhuun qab urmani sanoma irana de garro rajajila lamma urmoni re saba kotoban sanoma Didi lafa mologa dhaban keebbula gaasumni anini akmale dhukkuba duuba maraatallee nutti olseene yookiin guyyaa tokkollee maraata haallee billaan kan nutti olseene waaqi jalana baase bookaan imimmaan kiyyi waaqi ana arge anarra xarage galataa abbo waaqa naaf ilmeen tiyyallee nar fooqi heette teennaa rajajila lamma tumsa ubaluma rajajila lamma rajajila lamma Burawasuma hunde wal gargaarsa dudaan sirna gadaa jabala faftumsa Man biyyee kun dhim'insa hantuutu keessa gala biyyee natti qota ani hirree hin qabu ka'ee danda'e ba'ee fuula dhibillee deemee buluu hin danda'u akka rakkoo hagana keessa galaddi rabbiin badine amma ba'u jira. jabeessa namni waliif gorsa sabboonummaan dogaan gochaa mirkanaa kennoon hin hir'isnu lammeef ta'a nirreekkatummaa barmaatilee hamaa balfa harka oolmaa barhana akkuma mootummaan karoora baasee gabbuusen hojii tajaajila lammummaa akka magaalaa Yabalooletti in hojjannaa jennee qabannee amma jaaruu jirru man 21ti eebbaaf kan qophaa'e 8 jira isaan kaalleen marsa tokkoffaa marsa lammaffaa jennee eebbisnaa jennee malee hundi isaaniiyyuu xumuramanii gara eebbaa deemuu jiranii waliigalatti birrii gara miliyoona 6 ta'u man kanarratti jaaramaa jira jechuudha.